namoonni baay'een keessaan dhufanii kara biyya galaa jirra meeshaa gartee achirraa binnee gallu maaliif nuuf hin dabarsina jedhanii keessaan na gaafatan. Kennaa namaaf bitanii kennuu jechuun hariiroo gartee nama lameen san jidduudha baay'ee waan cimsaate jechuudha. Ikoonoomii biyya irratti dhiibbaawwan fiduu jecha mootummaan namootaan gartee bilaakii sharafan kana seera jala oolchaa jira hidhaa jira jechuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota Yaasuu Birraa hundi keessan bakka jirtanitti nageenya rabbii isin biraa jiraatu. Wuddina takabbaraችሁ Yaasuu Birraa ቤተሰቦች በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበል። Arrantan information tokko isiniif qabadhe dhufeetiin jira. Fakkeenyaaf namoonni gartee biyya Arabaa jirtan akkasuma Awurooppaa jirtan kara biyya galaa jirtan yookaan immoo fuuldura galaaf qophii jirtan meeshaalee gartee achirraa gartee itti yaaddanii bituu qabdan isiniif qabadhe dhufeetiin jira. Meeshaa gartee dirqama gartee qabannee gallu maaliif nutti himnee namoonni baay'een keessaan dhufanii waan kana waan naan janiif wantoota gartee achirraa gartee qabatanii maatii keessaniif yookaan immoo mataa keessaniif itti yaaddanii bituu qabdan isiniif qabadheetiin dhufee jira. Hanga dhumatti na wajjin tura. Jalqabarratti waan isin jiru meeshaa agartee ammaan tan akkanatti na duratti agartan kana obboleettii teenya takkaatu hadiyyaa bittee naaf kennite jechuudha. Baay'een galateeffadha. Meeshaan biraallee ni jira. Kana qofallee miti baay'een galateeffadha. Rabbitti siidhaaf haa dabalu. Kennaa namaaf bitanii kennuu jechuun hariiroo gartee nama lameen san jidduudha baay'ee waan cimsaate jechuudha. Maatii keessa haa ta'u yookaan immoo nama gartee fagoo haa ta'u waan gartee hin irraanfatamne jechuudha. Walumaanuu gartee waan gartee nu gammachiisteef baay'een galateeffadha. Rabbitti siidhaaf haa dabalu. Namoonni gartee biyyoota kanarraa galaa jirtan meeshaa fakkeenyaaf telefoona smartphone gartee Samsung haa ta'u Apple haa ta'u telefoonni gartee bareedaa gartee smartphone ijaaman kana biyyoota kanarraa yoo gartee yeroo gartee kara biyyaa galtan achirraa bittanii yoo galtan isiniif baay'ee gaariidhaan isin jaa. Maaliif biyya keessallee ni jira garuu gatiilleen xiqqishoo ni dabala. Yeroo takka fakkeenyaaf waan meeshaa keessaa jijjiiruuf amalan ni jijjiiran fa'aadha. Akka tasaa gartee nasiiba barbaade jabaadhaan ni harkatte garuu waan gaarii. Kanaaf garuu kan hundarraa'u namoonni gartee biyya san jirtan waan akkanaa yoo gartee qabatanii bittanii achirraa galtaniif namoonni baay'een keessaan dhufanii kara biyya galaa jirra meeshaa gartee achirraa binnee gallu maaliif nuuf hin dabarsina jedhanii keessaan na gaafatan. Kanaaf isinitti hime telefoon achirraa bittanii galtan isiniif gaariidha. ውጭ ያላችሁ በተለይ ስማርትፎን ከዛ ገዝታችሁ ብትመጡ መልካም ነው። ኢንቲ አኑ ላፕቶፕ ይላችሁ ላፕቶፕ ለገርተ achirraa qabatanii dhuftan isiniif gaariidha. Laaptooppii gartee jibiinsa 4 olii 8 kanneen gartee laaptooppii gartee hojiidhaaf ta'u laaptooppii gartee bareeda biyya sanarraa bittanii galtan isiniif gaariidha. Maatii keessaniif haa ta'u namootni jaalataniifis haa ta'u achirraa bittanii fiddan bittanii galtan isiniif gaariidha jechuu fedheeti. iPad gartee ijoolleedhaaf achittis bareedaadha. Aslee ni jira. Wantoota kana ni maratamaa achirraa bittanii fiddan. Inni biraa immoo kaargoo akkamitti fayyadamna namoonni jedhanii na gaafatan. Yeroo darbe kaargoo asii kana deemetiin gaafadhachu informationa isiniif dhiyeessuudhaaf. Dhaqee gaafannaan kiiloo irratti hangam kafalchiiftuu jee gaafannaan meeshaa laalameeti murtaa malee akkanumatti gartee daayirektii gatii wanni himamu hin jiru naan jenna jechuudha. Achirraa gartee ajeensii gartee achirraa yeroo argamu wantoota hundaa'u achirraa informationa gaa harkachuu ni danda'anii naan jenna jechuudha. Kanaaf kaargoon gartee akka inni itti kafalamu akka meeshaatti. Fakkeenyaaf meeshaan sanii yoo gartee meeshaa bu'aa qabeessa meeshaa gabaa irratti wanni ta'e gatiin ol ka'uu mala jechuudha. Saniif kan biraa immoo dhufee gartee as maqaa keetiinis gartee if dura ergitee dhufteelee maqaa keetiin fudhachuu dandeessa yookaan immoo maatiin kan kee namni itti ergitu si fudhuu danda'a. Garuu immoo yoo gartee dhufee as gartee makaazina kan turute as gartee story gartee diree Boolee International dhufee gartee kaargoon gartee makaazina story galee booda yoo kan gartee turute lakkuma turuun maybe gatiin sirratti dabalamuu malasi akkasi. Inni biraa meeshaan biyya keessatti baay'ee dabalee jira. Maaliif doolaarnis ol ka'ee waan jiruucha dabalee jiraachuu kan itti aanu asumaan gartee namoonni gartee waa'ee doolaara sharafa bilaakiidhaan kan itti jiru yeroo ammaa guyyaa irraa kana jechuudha. Doolaara mootummaan namoota gartee bilaakii sharafan qaqqabaa jiraachuu maaliif seera jala oolchaa jiraachuu bilaakii yeroo hundaa'u maaliif dhiibbaadha mootummaa irratti fidaa jechuudha. Ikoonoomii biyya irratti dhiibbaawwan fiduu jecha mootummaan namoota gartee bilaakii sharafan kana
seera jala oolchaa jira hidhaa jira jechuudha. Kanaaf yeroo ammaan tana gabayaan gartee doolaara biyya keessa qabbanaa jira. Duraallee gabbu'ee jira jechuudha. 59 naannoo kana jira kan gartee guyyaa har'aati jechuudha. Kana booda gabbuullee minimalaa garuu akka durii miti. Sharafni yeroodha kan amma itti jiru 69 70 keessa jira jechuudha. 69 70 keessa jira. Sorry guys irraa fudhan jira. Kaameraalee gartee biyya keessaa biturra biyyuma alaati yoo bitattan irra isiniif gaariidha. Fakkeenyaaf keessattuu warroonni gartee hojii gartee yuutuubiidhaa haa ta'u hojii gartee kaameraa gartee hojii biraatiif fedhu yoo jiraates kaameraa biyyuma alaarraa itti yaadame yoo itti yaaddee yoo bitatte irra siif gaariidha. Garuu biyya keessa illee jira gatiin dabala wantoota tokko akka fedhii keetii si ta'uu dhiisu mala. Kanaaf biyyuma sanarraa bitattan irra isiniif gaariidha jechuudha. Fedhati galatuma baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja. Inni itti aanu kana dura dubbadheetiin ture namoonni gartee maatii keessan gartee sarpiraayis godhuu feetan isiniif gammachiisnaa yookaan immoo isiniif goonaa jettiin ture. Garuu namoonni tokko akkanumatti bakka gaaffii si gaafatee machumaan callisa. Osoo akkas hin taane maatii keessaniif namoota hin jaalataniif namoota gartee jaalli keessan gartee akka jabaatu jaalli gartee isin gidduu jiru akka jabaatu feetan fakkeenyaaf sa'aatii bittanii yookaan immoo ifin shamisa kana man taane shittoo man taane wantoota gartee akka shittoodha parfiyuum wantoota kana nuti gartee fakkeenyaaf ani gartee isin fedhii qabatan wantoota gartee isin feetan san bitee maatii keessan bira isiniif namoota jaalatan bira geesse viidiyoo isiniif waraabee sarpiraayis godhee akka gartee wanta gartee hin irraanfatamne isiniif niin dalagaa jechuudha. Namoonni waan akkana feetan keessaan qunnamtanii ifin gartee maaliif firjan taane meeshaa gartee huccuu micumaan taane yookaan immoo meeshaa stoof meeshaa gartee nyaata gartee itti affeelan kana maaliif hin taane kanallee gartee yoo ta'e haala jiru gartee isiniif mijeesse akka gartee maatii keessan gammadan yookaan immoo something never forget wanta gartee hin irraanfatamne takka gartee isiniif niin dalagaa jechuudha. Keessaan wantoonni namoonni gartee waan akkana feetan keessaa yoo qunnamtan welcome isin jaa galatuma baay'een isin jaalladha baay'een isin kabaja. Namoonni gartee chaanala keenyaaf haarawaa taatan subscribe godhaadha akkasuma bakka dawwallee tuqaadha. Viidiyoon keenya yeroo hundaa'u isin bira gahaa jechuudha. Hanga sagantaa biraatiin walitti chaanutti ciao bye bye.